Qaadhimaa isaatiitu ijoollee kiristaanaa ijoollee wallaggaati isiitu amantaa gadhiisisee warri jawus ni jira siigalee gaafii kana waa malee siin gaafanne siigalee hawaasni akka namoota akkana jawuu jira akka namni beekuuf yaani siigalee brother so qaadhimaan teessan kiristaana moo muslim la boonin gartee wallahi akka namni jedhu kanas miti nama amantii naa jaalatu yoo taate malee nama amantii muslimaa keessatti dhalatee keessa guddateedha. Ammallee immoo amantii muslimaatu gartee naa yoo jaalatte malee nama hin jaalattu gabaabumatti isin muslima. Thank you so much brother. Dhageeffadha warri mana dhoof jijjiirame jettanis ni jirtan. Waa malee waan kana hin gaafanne mucaa kana warri waa hubattan na hubadha. Okay. Wanta kan isin Oromoo dhageeffadha. Amma fakkeenyaaf wanta kadra ani meediyaa kana waggaa dheeraan irra ture. Dhagaa. Yoo xiqqaatte waggaa 9 hin jiraan. Waggaa 9 hin jiru kana keessa ajandaan natti banamee gaafa baatii 3 guutuun arrabana arrabsuu malee namni tokko maqaa Nasraa Gursum jedhu na barreessuu dhabeetu jira. Arraba malee viidiyoon irratti arrabaan dalaguu malee koomentii arrabaan irra barreessuu malee. Ani maali ni beeytanii? Nama politikaallee beeku, nama hawaasa kanallee beeku, nama ammas jechi tokko yoo jedhame jecha kana maaliif namni akka jeexinxilee addaan baasuu danda'u. Jecha tokkollee isiniin je'ee hin beeku. Ajandaa keessan irratti illee laayifillee seenee deebisaa isinii deebisee hin jiru ni beektani. Isinii galee garuu namni umriidhaan mataan jabaatii fi namni nama hedduu keessa turee fi namnis manguddoo fi qeerroo fi qarree wajjin hedduu wal arkee yaada wal jijjiirrachaa ture wal adda. Obsa qaba namni nama hedduu wajjin wal arkee namni qabsoo keessa ture namni biyya adda addaa hedduu keessa deeme obsa qabaa hubachuus waa danda'a. Garuu ijoolleen teenya qaama meediyaa dhufantuni dardarummaa keessaa yookaan immoo akkanuma dhufanii meediyaa kana banatanii osoo haadha biraa uqananiin quufin qoflanii taphatanii quufin irra guddaan waxxaatuma meediyaa kanarra dhufaa. Qeerroon amma lola haadhaa fi abbaatu ta fudhatu takka takkeedha. Obsuun danda'an isinii galee maalayyaa namni sin beene halkanii guyyaa si arrabsu meediyaa irra taa'ee koomantiidhaan viidiyoodhaan si arrabsu namni obsuu hin danda'u jechuudha. Sammuu adda banadhaa laalaa. Mucaa Muzambil kana yoo eessumni isaas jala jiraate, yoo adeerri isaa jiraate, yoo haati jiraate, yoo abbaan jiraate, yoo obboleessi yookaan obboleettiin jiraate dhaamsaan isinii dhaama. Mucaan keessan kun amantaa Islaamaa jibbee keessaan deemne anaatu isiniin jee. Mucaan keessan kun miidhamee jira du'aa irraa godha. Takkaffaa dura itti aaruu dhiisaa bakka jirtan irraa. Because ija namaatii itti deebi'ee takka. Lammaffaa immoo namaatu dhaabbatee du'aayii itti goosise nama. Akka mucaa kana sammuu yookaan tuqamtu akka inni jibbee hawaasa kana keessaa bahutti du'aayii itti goosisa mucaa daa'ima kanatti. No. Katti goosise warruma meediyaati malee nama biraatiin obsi wajjin hin jiru. Obsi brother obsi. Faamilii Muzambil ilmoo keessaniif du'aayii sirriitti godhadhaa ilmoo keessan amantii Islaamaatti ni deebi'a. Ija namaatti deebi'ee haasidaatu seene wallahi la azim ilmoo daa'ima xiqqaa kana. Ani isinii meetiin jira. Mucaa kana sirriitti du'aayii irraa godhaa biyyatti. Sheekkoota walii qabaa du'aayii irraa godhaa quraan itti qaraansaa. Okay, amma si wajjin haasaa waan dhaamsa dabarfadheetiin jira Muzambil. Kaadhimaa ni qabda moo jaartii qabdaati? Ani hin qaadhimanne ganaa qaadhimachuuf. Thank you so much. Kophaa jirtaa jechuun singilii jaartii sin qabdu qaadhimaa sin qabdu. No, garuu nama jaaladha hin qabu. Maaliif gaafii kanas gaafa dhani beektaa? Okay, gaafii kana sirri naa deebistee thank you so much. Okay. Eega amantaa tana jijjiiruu murteessite guyyaa meeqa? I think amma guyyaa 4 keessa jira moo akkana? 4. Guyyaa 4 keessa jirtaa jechuudha. Okay. Ana amantii ka jijjiiradhe kaleessa. Beeke sammuu keessa eega si dhufti.
yaa Thank guyyaa you. 4 Okay, amma akka dhugaatti ilaali. Uummata keenya kanarraa maatu si aarsii akka amantii sana keessa adeemtu si godha. Wanni tuqin Allah hin tuqin adeemsuma namaa naa himi waan waa'ee namaa qofa. adeemsa namaa qofa siima. Thank you. Uummata keenyarraa wanni gartee akka adda bahu na godhe uummata keenyarraa wanni gartee hedduu bakka dirqama akka keessaa bahuuf na kakaase. Tap koppilinkii godha ayyee. Dhiifama bilbilaan asiin jeeqan. Ammallee suma bilbilaan. Ilaa Tap koppilinkii godha guys family. amma amantii fudhachaa hin jirru nutti hin bilbilinaa. Dhiisa amma asaa warra jirraa bilbila irraa dhiisaa mucaa. Yaa ilaa Nasraa wanni na jibbisiise guddaani. Wanni ati amantaa guyyaa afran kana keessatti akka keessaa baatu si godhe adeemsuma ilma namaa kan maalirra dhaabbatteeti. Isa akkasitti keessa deemee haasa'uu hin barbaadu garuu gabaabumatti. Jalqaba irratti amantiin tuni akka namni hubatu ta'e akka an hubadhe ta'e hin beeku. Waa'ee amantiin miira kee qofa naa himi waan aarteef qaba. Miira kiyya siimaa jira. Walqixxummaan hin jiru yoo ansi caale ati dirqama gartee mirgi kee hin salphama. Dhugaa qabaatu dhugaan kee hin dhokata. Nama an jaaladhu yoo ati tuyte yoo si jibbe ati du'uu qabda. Dhaggeeffadhaa guys ani dubbii kaatan anaa isinii hiika guututti inni anaaf haa tuqu anniin beekaa anaa takka takkatti isinii hiika jechuudha isaa hayyee. Ani wallahi dhugaa dubbachuuf Nasraa haasaa kanallee osoo si ta'uu baatte naasa'u. Isi bakka Muzambil ani naagalee jira obsi ati ani bireefu dubbadheen ture laala osooti immoo waan kana naasaayin miira dargaggummaa karroorroo fudhachuu didu namni tokko mana keessatti faamiliidhaafuu lola ka fudhatu jira kan hin fudhachuu hin dandeenye jira qeerroon fi qarreen ammaatiin isin hin jee maalayyaa naman beekne ka koommantii fi viidiyoo namarra dalagee meediyaa kanarratti akkan harree miilijala garafu jiraniitu koommantiidhaa fi viidiyoon nama garafan joolleen keenya kuni abalu jaalatanii ani maaliif na jibban ani yoon balleesse badiinatti muranii nan qaceelfatanii waan jiru mucaan kun by the way isiniif jecha deeme as keessaa welcome my brother koommantii warra ummata keenya ka muslimaa isintu baase isintu gandummaa chanyummaa feemasummaa qabeenyummaa followers irra laallattanii mucaan kun ummanni kun nan jaalatu ummata ganda kiyyaa ummata shanyii kiyyaa ummata amantii kiyyaa an dogongoreetiin jira afaaniin jecha fokkotaa yoon je'es naqaceelchuu qabdan malee akkana na godhuu qabdanii waan ja'uun amantii sana keessaa deeme malee isinii galee. hubachuu danda'u أنا كلمة سربيخ والله بالله لا أجفدو مزمبل وين ستي مع برازريخية أكلمة سربيخ أما وانتين عند شو بربادو جبابسي مش آخر فاميلي سالك أبدا Nasraa takkana dubbisi takkatti dubbadha. Hayyee. Kana booda barbaachisaa taanaan ittiin deebi'u. Maal si fakkaate beekaa? Wallahi waan wayiitu jira beekaa. Waan gartee maali beekaa? Waa barreessaa agartee an amma namni waa hedduu naa himuun jira. Ila boca wayii bocamee boca lafa jiru tokko irratti akkas godhuu danda'a. Garuu waa barreessaa an akkas godhuu danda'a akkana wanni jedhu sun illee sirrii miti. Eenyumtuu dhagayi. Ramhata rabbiitiin jiraata malee namni rabbi ajaju hin jiru beeki. Dhuga. Wanna hedduu an asirratti haasa'uu hin barbaadu. Garuu mootuyyuu an amma alaa kulli haala. Ila
isin jaaladha obboloota kiyya ka muslimaa isin kabaja. Amata 24 isin keessa ture har'a garuu kabajaadhaan osoo amantii keessanis hin tuqne amantii keessanirrallee osoo waa tokkollee hin fudhanne Kaisa obsa hayyet wala abdi khayya galatomi qoy wayn sitti ma Mozambique Kenya kabajama hot wayn sitti ma folo khiyani qabdame qaba. Fitti amane bulu nama waan if yaadi godhu malee namni waa goosisu me akka laalee si arkutu si gale kasime Ya. okay folo khiyani qabda ani obbaleyti sifinta takka media khanarati hada sifinta lama ji hiriya sifinta okay waan ati barbadu waan ati si jeeqetana rabbitin si khadda sibiran da bada feetu amantii tan te keessa teessa amma seentetan